Poolisii Federaalaa Komaandar Faasikaa Fantaa himan. Poolisiin Federaalaa ibsa roobii har'a baaseen miidiyaaleen onlaayinii mootummaa fi uummata gidduutti akkasumas saboota gidduutti qoodinsa uumaa jiru jechuun himateera. Miidiyaaleen kunneen harka isaanii amantii keessa galchatanii oduu qoodinsaa facaasaa jiru jedhee ibse. Ibsi Poolisii Federaalaa kun Itoophiyaa keessatti lakkoofsi gaazexeessitoota mootummaadhaan hidhamanii 18 ga'uun wayita gabaafamee jiruttidha. Hanga ammaatti namoota 111 ta'antu adda bahan 111 keessaas kan addatti bahanii ilaalaman jiru. Isaan kunneen warra biyya gara waan biraatti geessuuf hojjechaa turanidha. Namootni ammaa kunneen warra duraan to'annoo jala oolanis dabalata. Ammaaf qorannoorra waan jirruuf eenyummaa isaanii ifa gochuu hin dandeenyu. Oduu taanuun hospitaalli Riferaalaa guddichi naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti argamu sababii hanqina qabeenyaatiin tajaajila isaa addaan kutuun isaa dhaga'ameera. Waa'illi keenya kutaa afaan Tigriinyaa Layan Tsaggaab Daayirektara meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Kibroom Gabrasillaasee dubbisteetti maaliif akka hojii dhaabe itti himaniiru. Sababa hanqina meeshaaleetiin kunuunsa fayyaa bu'uuraa kennuu dhaabne. Yeroo adda addaatti addaan cituun yaalaa nu mudateera. Dhiheenya kana hanqinni qoricha qaama namaa hadoochuu nu mudatee tajaajila baqaqsanii yaaluu keenya akka haqnu nu dirqisiiseera. Kana malees guutummaa Tigraayitti sababa addaan ciccituu ibsaatiin dhukkubsattoonni tajaajila oksijiinii barbaadan rakkoo keessa galanii ture. Hospitaala keenya keessatti maashinni oksijiinii oomishuu erga hojiin ala tahee waggaa tokko darbeera. Oomishuuf hin dandeenye. Sababa hanqina boba'aa irraa kaka'ee jenereetaroota fayyadamuun meeshaaleen wal'aansa fayyaa kennan hojjechuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf dhukkubsattoonni hospitaalaa maashinii yookiin ventileetara barbaadan sababa ibsaan addaan cituun tajaajila argachuu hin dandeenye. Daa'imman yeroo malee dhalatan sababa hanqina jenereetarii fi ibsaan kutaa qaama ho'isu galuun tajaajila argachuu qaban dhabuun lubbuun jiraachuu hin dandeenye. Gama kanaan rakkoo hamaa qabna. Kana malees hospitaalli keenya hojjettoota 2600 qaba ture. Geejjibni kennamaafii ture. Amma garuu sana kennuu waan hin dandeenyeef kiiloomeetira 10 fi 12 keessatti miilaan imaluun tajaajila kennuu hin dandeenye. Hojjettoonni kun waggaa tokkoof kafaltiin isaanii hin kafalamin ture. Gariin keenya hojjettoonni keenya ijoollee keenya waan nyaachisuu hin dandeenyeef gara hospitaalaatti fiduun ciibsaa jirra. Kanarraa kaka'ee rakkoolee kana hundaan hojii dhaabna. Rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin gootan jira jennee Dr. Kibroom gaafanneerra. Dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hunda waliin haasa'uuf yaalle. Nu gargaaruu akka hin dandeenye nutti himan. Boba'aan hin turre, ibsaan hin turre, nu gargaaruus hin dandeenye. Dhukkubsattoota hospitaala ciisanii yaalaman ilaalchisee irraa dhaabuu waan hin dandeenyeef boba'aa xiqqoo qabnu fayyadamaa jirra. Garuu yeroo fedhetti addaan cituu danda'a. Dirqama isaanii waan ta'eef dhaabbilee akka dhaabbata fayyaa addunyaaf sagantaa nyaata addunyaa waliin haasofneerra. Dhaabbanni fayyaa addunyaa boba'aa tokko akka nuuf dhiyeessu waadaa galeera. Garuu haga ammaatti hin geenye. Warri kaan garuu deebii nuuf kennuu hin dandeenye. Kanaaf rakkoo keessa jirra. Tajaajilli ibsaa otoo deebi'ee carraa hospitaalichi gara tajaajila kennuutti deebi'uu jira. Dr. Kibroom. Dhiyeessiin boba'aa addaan cituun taatee dhiyeenya kana mul'ateedha. Wiixata waaree booda irraa eegaleeti. Garuu rakkoon boba'aa rakkoo duraanuu mudateedha. Yeroo baay'ee tajaajilli ibsaan ni bada. Garuu of eeggannoof jenereetaroonni jiru. Tajaajilli baqaqsanii yaaluu jenereetarii malee raawwatamuu hin danda'u. Dhukkubsattoonni maashinii yookiin makaanikaal ventileetara jala jiran yoo ibsaan bade jenereetarri of eeggannoof taa'ees hin jiraanne hafuura baafachuu hin danda'an. Yeroo ibsaan dhaamu hojii tokko hojjechuu dandeenya ta'a. Garuu hojiitti deebi'uu hin dandeenyu. Rakkoon biraa immoo hanqina qorichaati. Fakkeenyaaf wal'aan